Shakin qabu yoom wakiin irra aana waa'ee barnootaa irraa waa dubbachuu yaana waan dhabnee barbaanna namuu walee galaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota barsiisaa Tuubii bakkuma jirtanitti nagani rabbii guddaan isin haa dhaqqabu. Har'a waa itti takkan isiniif qabadhee dhufe. Maal jechuun keessan hin oolamu. YouTube kiyyaaf warreen haarawaa taatan dhaqaa subscribe godhaa. Viidiyoon kiyya guyya guyyaan barumsi haarawaa yeroo isin gallaqabne isin bira gaha yeeti yaada. Saniifuu hordoftoota kiyya. Har'a maal jechuun keessan hin oolamu. Nama meeqaatu jira ka Facebook qolanii oli ka qabu. Paaswordii wallaalee akkamiin taajii kabiraa lammaffaa deebi'ee banuu jira jechuudha. Saniifuu Facebook banuun nu barbaachisu. Maama banuun Facebook keenya san jawwaaluma keenya kanarraa akkamitti paaswordii arganna. Garaa jawwaala keenyaa keessa seennee siitiin keessa seennee akkamitti paaswordii Facebook keenyaa ka amma dura banneen akkamitti argatuu dandeenya. Yaada jiruun qabadhee isiniif dhufe. Ilaa dhumatti warri hojii turtan paaswordii Facebook keenya warra dagattan ni argattan. Hunda isaan argattan. Raqamas emalas hunda isaan argattan jeetii yaada. Saniifuu ilaa dhumanna wajjin tura. Warreen Facebookaatis viidiyoo tana sheer waliif godhaa. Saniifuu amma maal gochuun nurraa eegalama. Duraan dursee siitingi seenna. Siitingi ni beektan jeetii yaada. Hordoftoota keenya warra siitingi hin beekne hin jiru jeetii yaada. Siitingi kanuma kee waatti maree kana. Ni gartan jeetii yaada. Saniifuu hordoftoota keenya siitingi kisa seentan boodatti jechuudha. Kunoo siitingi ni gartan jeetii yaada miti hordoftoota keenya siitingi kanaan isin hin jee. Okay, siitingi seenna. Google kayyoo as keessa barbaaddan ol harkiftan. Jawwaala keenyas hundi tokko Google numa qaba. Hundi jawwaala hundi ta'e hundi Google kayyoo numa qaba Google kana. Okay, Google seennee jira. Okay, yeroo Google akkatti seennee as gattoo ittaan. Waan itti sinimar hunda hakeekadhaa ilaa dhumatti. Kana bakka tana gattoo ittaan. Kunoo bakka tana jechuudha. Okay, yeroo isin akka gattoo ittaan iswii teettu as gattoo ittanii ni gartan jedhee yaada. Bakka tanarraa as harkiftanii gubbarra bakka tana gattoo ittaan. Isinitti dhibaa? Okay, san booda ol harkiftan. Ol harkiftan paaswordii kachuu barbaaddan. Ol harkiftanii hunoola nu argamee jira. Ni gartan jedhee yaada. As gattoo ittaan. Okay, yeroo as gattoo ittaan waan nuuf fidu walumaan laala hunoola. Ol nu tarreessee jira waan qabnu hunda. Okay, Facebooka. Kunoo Facebook ni fide jee. Google ni fide jee. Mee waan biraatillee waan nuuf fidu TikTok illee laa. Ni gartan jedhee yaada. Instagram irraa Telegram illee ni gartan jedhee yaada. Telegram illee nurraa jala kanatti gartan jedhee yaada. Okay, saniifuu isin jechuudha. Amma Facebookaaf deemna waan ta'eef Facebooka seenna. Paaswordiin tasatti ni argamti yaada yoo ofirra isinii beeku. Okay, Facebooka ni seenna. Kunoo Facebook kana gadhoo ittan. Yeroo isin Facebook irratti paaswordii nu gaafataa basmaa harkaa laatus paaswordii fadhee walaas anama baneetiin jira. Kun hordoftoota keenya ni gartan jedhee yaada. Anama baneetiin jira waan ta'eef akkatti nuuf fide saniifuu eessa gad tokko isinirraa eegalama. Kunoo ammaan tana Facebook raqama kanaan bante san yoo qabaatte yoo barbaadde paaswordii Facebook kana as gattu kanaan jaa waan akka iyyaa xiqqoo tana ni gartan jedhee yaada. Waan akka iyyaa xiqqoo tana yeroo gattu ittan ol isinii baati. Saniifuu jechuun hordoftoota kiyya ol isinii baatii tana odoon ta'in hundaal as gattoo ittaan booda tani gartan jedhee yaada. Bakka waan akka iyyaa tana yeroo gattoo ittaan mee tokko misaaleef ol baasee isin agarsiisu huno ni gartan jedhee yaada. Alaa toluma ol isinii baati hundi as jalaa ta'u paasworduma eemallee ni jira. Waa hundi asuma jalaa argattan jechuudha. Waan amma dura isin ammaan tana waan isin eegamu raqama san beekuudha. Misaaleef amma raqama olii kan ni gartan jedhee yaada miti. Anamma raqama kana yoon beekee raqama kana amma hin beekaa miti kalaas paaswordii asuma jalaa fudhadheetan deemee Facebookan naqaa banadhee jechuudha hangasuma waan nama dhibaatee miti as jalaa argattan jechuudha hordoftoota keenya. Viidiyoo ammaan viidiyoo babbareedaa guyya guyyaan viidiyoo haarawaa isiniif gallaqqifna nu jajjabeessaa sheer waliif godhaa laayik godhaa saniifuu jechuudha hordoftoota keenya waan na daawwattaniif galatooma hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Assalaamu alaikum. Kanneen rabbumaa jecha qalbiirra wal kaayyannee kan gosaaf